fayyaa akka qabu nagaa akka qabu Awurooppaa akka jiru nan beeka dabaree wal quba qabna lammaan nama galaa taate Oromoodhaaf Ingaabu kitaaba keessaa kan jiru tokko lammaa deeggaruu hojjete Ingaabuun he is a decent human being akka Oromoon barbaade dhumarra godhuu baatus sirna kana wajjin taa'ee Oromoo ajjeesuun sabaaf sablammiidhaan walitti naquun Oromoo qaaneessuu diduudhaan keessa ba'uu isaatiif I am proud of supporting him. Wanni hin gaabbu namni baay'ee maaliif hin gaabbu jedhan wanni hin gaabbine keessaa tokko gurbaasan he is a good human being and he is a good Oromo, a good Ethiopian. Imbe gaafa nama akkasitti deeggaru san ani akka namni jedhu lammaan beekuun ture dhugaa hariiroo hin qabnu ture yeroo takka lama waasofneedha. But I feel I'm a good judge of character. He's a decent human being. And har'as taanaan namoonni baay'een of course maal calliseedhanii miti. Saba miidhurra akaakayyuun kiyya tokko maal jedha waa tolchuu dadhabde waa balleessurraa of qusachuu danda'uun waan gaariidha. Kanaaf I have a huge respect.